Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam naga jirtanii hordoftoota chaanaala Razaan Tuub jedhu. Chaanaalli kun chaanaala keessan. Hordoftoota kiyya yoo viidiyoon isinitti tolee jedhe waliif qoodaa isiniin jedha. Har'a kan hin qabatee dhufe chaanaalli kun wooma mana keenya keessa fayyadamnu fuula keenya kan nu gurraachate yookiin ammoo gogaan fuula keenyaa kan bifa lama nu baase funyaan irraa nu gurraachate, boqoo irraa nu gurraachate, kallacha irraa nu gurraachate bifa namoota hedduu irratti kan mul'atu jechuudha. Akkamitti haala salphaa taheen akkamitti akka ofirraa balleessinu kan qabatee dhufe isiniin jechuufi kanaaf wantoonni nu fayyadamnu dinnichaa fi urgoodha. Haaluma salphaa taheen mana keenya keessatti dinnichaaf urgoo dinnichaa tokkicha fuunee bocannee eegasanii daakkannee cimaaqii isaa jalaa baasnee kan fayyadamnudha. Hordoftoota kiyyaa mana keenya jiru haala salphaa ta'een akka fayyadamnee hundi keenyaayyuu fuula keenya qulqulleeffannu asirratti kan an isinii dhaamuu barbaadu fuula keenyaaf kan barbaachisu akkasuma nyaata gahaa, hirriba gahaa, yaada dhiisuu, aarii dhiisuu sanirraan kaafee immoo qulqullinni barbaachisaadha fuula keenya irratti. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan ani isiniif dhaamu nyaata gahaa yoo jedhu namoonni tokko tokko nyaata gahaa jechuun foonii, lukkuu, dhadhaa waan akkasiisan qofaa miti. Wooma humni keenya danda'u akkaatama madaala'iinsa jireenya mana keenyatiin, jireenya biyya keenyatiin wantoonni fayyadamuu dandeenyu, wantoonni fayyadamuu qabnu waan tokko tokko waan salphatu jira. Kanaaf namoonni keenya maal akka ta'e hin beekani. Fakkeenyaaf waan akka boloqqee, ataraa, shumburaa wantoota akkanaa kan hin tuffata namni keenya yeroo tokko tokko inumaayyuu biyya keenya keessatti kan jedhamu boloqqeen nama boqoysitii garaa maal waa hedduutu deemaa jechuudha. Kana waan ta'eef wantoonni akkanaa kun akka qaama keenyaaf akkaan barbaachisaa tahee filatamaa tahe hubannee beeynee haa fayyadamnu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanumaan wal qabsiisee kan har'a fayyadamnu dinnichaa tokko hin quuncifannaa, hin dhiqannaa, jalqaba dhiinaa osoo hin quuncisin dursinee dhiinaa dinnichicha keenya dhiinee kaanee booda sanii quuncisnee erga quuncifnee ammootuyyuu waan cimmaaqii isaa jalaa barbaannuuf jecha hin bulleessinaa. Namuu wama qabu wama mana ofii jiruun haalata kanaa fuulli keenya baay'ee fuula garagaraa akka tokko nu tahee kan hin beekamne jechuudha. Dinnichicha keenya haala gaarii taheen bulleeffannee booda sanii ammootuyyuu bishaan isaa jalaa baafannee dhimbiibannee erga sanii urgoo jechuudha. Urgoo qopheeffannee urgoo maankaa tokkoo fi akkasuma bishaan dinnichaa kana maankaa tokkoo fuunee walitti kurree jechuudha. Waliin kurree booda sanii maal goonaa fuula keenya haala gaariin saamunaa fuula keenyaaf barbaachisan fakkeenya fuulli kan kee gogaa ta'aa fi jiidhaa ta'aa fi akkasuma ammootuyyuu cinaan gogaa cinaan jiidhaa si jalaa ta'aa fi addaan baastee kana beekuun jalqaba irratti dursa barbaachisaadha. Sanirraa namoo dabalataan ammas fuulli keenya haala biraatiin jechuudha kan hoysisu yoo waa wayiin uftuune waan akkam akka dibachuu nu barbaachisu, waan akkamiin akka dhiqachuu nu barbaachisu kana hundaayyuu fuula keenya irratti beekuun barbaachisaadha. Karaan isa ittiin beeknu karaa salphaan manuma keenya keessa teennee karaa salphatu jira. Kana waan ta'eef hordoftoota kiyya haaluma salphaa taheen fuula keenya kamtu gogaa, kamtu jiidhaa, kamtu cinaan jiidhaa, kamtu cinaan gogaa akkasuma ammootuyyuu kamtuyyuu yoo waan wayii nu tuqe yookiin waan dibanne kanarratti nu hoysisaa jennee addaan baafnee beekuu qabnaa dursa. San booda ammoo saamunaa fuula keenyaaf tahu fuula keenyaaf barbaachisan fuula gogaa yoo ta'e saamunaa fuula gogaatu jira. Fuula jiidhaa yoo ta'e saamunaa fuula jiidhatu jira. Ka gogaa kana akka jiidhan daballe dhaabu achumatti jechuudha. Akkasuma immoo fuulli keenya walakkaan gogaa tahee walakkaan jiidhaa yoo ta'es akkasuma fuula saamunaa isaatu jira. Fuulli keenya tarii jiidhaa tahee haaluma salphaa taheen immootuyyuu kan nu yoo nu waa dibannee nu hoysisu jira ofii fuulli keenya jiidhadha. Wanni tokko tokko ammoo nu didaa fuula keenya kanaan hun tahu tarii ammoo fuulli keenya gogaa tahee akkasuma haaluma salphaa taheen fuulli keenya kan wama xiqqoo jechuu wayi saamunaa wayitii yoo dhiqanne nu hoysisu nu shifiniinaa xixiqqishuu jechuudha. Akkaan xixiqqoo taate kan maalii isaa maalirraa na tuqee hin beeyne kana nu
waan akkasii waan ta'eef dursinee beekuun barbaachisaadha. Booda sanii ammootu walumaa galatti kara qophicha keenyatti haa tarru dinnichaa tokko dhiqannee hin qopheeffannaa. Booda sanii ammootu iyyuu dinnichaa kana hin bulleeffannaa. Erga bulleeffannee geessinee cimmaaqii isaa haala gaarii taheen jalaa baafannaa. Erga cimmaaqii kana jalaa baafannee dhimbiibban naqannee jennee cimmaaqii kana maankaa tokko finnee booda sanii ammootu iyyuu zabaadii urgoo jechuu dhiifama wajjin naaf folchaa jedha. Urgoo maankaa tokko finnee itti godhannee wali kurree fuula keenya saamunaa nuuf murtaahee yoo fuulli kiyya gogaa ta'e saamunaa fuula gogaa, fuulli kiyya jiidhaa yoo ta'e saamunaa fuulli jiidhaa. Kama fuula kiyyaaf murtaahee jechuudha. Fuula kiyya dhiqadhee erga fuulli kiyya gogee fuula kiyya dibadhee walakkaa sa'aa dirqama walakkaa sa'aa ofirra tursiisuun walakkaa sa'aa ofirra tursiisee fuula kiyya bishaan jiddu galeessa taheen dhiqadhee lolladhee jechuudha. Dhiqee ofirraa erga baasee geessee bishaan qorraan lolladhaa. Haala kana fakkaatuun haaluma salphaa taheen mana keenya teennee fayyadamnee osoo uf hin cinqin osoo hin yaaddahin fuula keenya haa qulqulleeffannu isiniin jecha. Inshaallahu asirratti kan isiniin jechuu barbaadu bishaan heddummeessaa dhugaa. Bishaan barbaachisaadha. Waan keessa keenya jirullee dhiqaa, akkasuma immoo fuula keenyallee nuu bareechisaa, jismii keenyallee nuu laaffisaa. Bishaan hedduu barbaachisaadha. Shamarreen keenya fuula keenya haa qabannu hundi keessanuyyuu haala gaarii taheen jechuudha of kunuunsuun barbaachisaadha. Waan hedduu ani kan isinitti himee jedhu fuula kiyya kana maal eessaa kahee eessa gahee yeroo hedduu jechuu maalirraa akka wanni kun namatti ka'e yoo yaadarraa tahellee yaada san hir'isuu, aarirraa yoo ta'e aarii san hir'isuu, hir'inarraa yoo ta'e hirriba ofii sirreeffachuu haaluma salphaa taheen jechuudha. Haala keenya jireenya keenya ofuma hanga takka hanga danda'ameen tartiibatti deeffannee jireenya keenya sirreeffannee rabbi nu haa gargaaru. Nagahaan inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.